Waala matanii Oromoo irraa jibbee jira. Onnee lameen sun tamee fi tamee yoo jettan fakkeenyaaf ol baheeti miidiyaa sooshaal miidiyaa kanarratti waan hin taane waan faayidaa hin qabne waan nama aarsu waan nama mufachiisu waan nama qalbii cabsu dubbateeti. Hogguunii fi Oromoon gamaa gamaan tuultee arrabsitee likkii galchite ol bahee namni tokko ka dogongoraan hojjeteeti jeenarraa wal qabu hin jiru jee dubbata. Niin dogongoree dhiifama jedha waan fedhe ol bahee laaqee jechuudha. Wanni tuunis lammaffaan taniin hin jibbe kan jaartiin wal lolees ka jaalallee yookaan fireentii isaatiin wal lolees ol bahee miidiyaa irratti hawaasa himatu maali? Rakkoo ta'e isin jidduu jirtu haasawaan fixachuu haasawni wanni lamaan jaartii fi yookaan jaarsa jidduu jiru kun gadumaa bahuun qabu baralatti halumattuu gabbahuun qabu namni ifiif wal gorfatu ifiif badii ifii walirratti murteeffata har'aati si balleesseeti dhiifama si godhee boruu yoo ati balleessite har'a naaf balleessee dhiifama naa godhe waliin jeen namni fixata ol bahanii miidiyaa irraa afaan banaan oolan waan hin taane hunda laaqaan oolan maqaa ifin xiqqeessan aqliitti waan akkanaa mataa keesseef kaayaatii yaada haasawaa oguu haasawaa miira keessa seentanii haasawaa